Akka mul'atan dhaggeeffatoota keenyaa kun Finfinnee News Neetwoorkidha. Har'a Awwallisaa Addisuu Karrayyuu qabadhee dhiyaadheen jira. Waan qabsoo Oromoodhaa fi gumaacha wallee yookaan aartii fi aartistootaa ilaalchisuun marii waliin gochaa turra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Addis baga nagaatiin dhufte. Baga nagaan dhufte akkam fayyaadhaa? Doktor akkam jirtu? Naguma akkam jirtu? Har'a Nagaadhaa naaf erguu keessatti baay'ee guddaa galatooma. Hedduu galatooma Addisu. Har'a egaa waan walleetii fi gumaacha walleen qabsoo Oromoo keessatti qabu kana irratti haasaa turraa. Yoom gara aartiitti dhuftee sirbi kee hagammaatti hagam akka oomishtee fi maal fa'aa akka ta'e qabiyyee isaanii kana ilaalaa waliin turraa. Egaa hordoftoota keenyaa sagantaa keenya share waliif godhaa, subscribe godhaa chaanalii keenya. Chaanalii kana Addisuullee Addisuu Karrayyuu official jedha YouTube peejiin isaa subscribe godhaa isiniin jenna. Gaaffii yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, Addisuullee gaafachuu dandeenya. Ani waliin turaa jennaan. Addisu egaa gara sirboota keetiitti utuu hin dhufin waa'ee kee nuuf himi. Addisuun eessatti dhalattee yoom gara aartiitti dhufte? Galatooni. Ani gara aartiitti kanan dhufe amma waggoota hedduu lakkoofsiseera. Ijoollummaadhuma koorraa jalqabeen gama aartii kanatti kanan dhufe. Amma gaa waggaa 20 ol ta'eera. Gara waggaa 25 isaa natti fakkaata. Eessatti dhalatte Addisu? Kan inni dhaladhe Wallaggattiin dhaladhe Wallagga magaalaa Najjoo naannoo ganda duwwaa tokkotti dhaladhe jechuudha. Kanan guddadhees Najjoodhumatti yeroo muraasaaf achi barachaan ture. Achi booda gara Naqamteetti muuvii godhee Naqamteen ture. Naqamteerraati achitti mana barumsaa Qassoo jedhamutti barachaan ture. Achirraati immoo haaluma tokkoon egaa qabsoon jireenyaa kun bu'aa bahii hedduu qabdi. Gara magaalaa Jimmaas tureera yeroo muraasaa fi achirraa booda immoo xiqqaadhuma ta'ee baqattummaadhaanii gara Keeniyaan ture yeroo muraasaa fi yeroo dargiin kufee Keeniyaan ture jechuudha. San booda egaa gara biyyaatti deebi'ee erga mootummaan dargii kufee booda gara biyyaatti deebi'ee san booda gamuma adda addaatiin achirraa deebi'ee naannoo Finfinnee ture. Finfinneerraa deebi'ee gara qe'eetti deebi'ee gara qe'eetti san deebi'u immoo gama qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo sana oowwituu turte waan hundinuu belbeltuu turte yeroo sanatti gama sanatti bobba'eetiin achirraa immoo deemee qabsoo bilisummaa Oromootti gama adda bilisummaa Oromootti makame. Yeroo sana qubee jiraa seenaa nu barsiisanii achi booda gama qabsootti makamuun qaba jedhee murteessee yeroo sanattis egaa qabsoon hawaasa keenya irratti akka malee dhufee ture. Hawaasni keenyas rakkoo adda addaa keessa waan tureef egaa isinillee xiqqoo nu dursitu egaa yeroo sana asis immoo jajjabee turte bara sana. Yeroo sana egaa deemee anis immoo gama leenjii makamee leenjii itti bobba'ee achi gubbaa ture. Makamuun qabsoodhaas achirraa eegaltee achirraa haalli hundumtu sababa dhummoo gama neetiin ol deebi'ee ture. Gama aartiitti akkamitti makamte jedhu immoo aartii ijoollummaatti ani xiqqaan ture inni weellisii turte. Weellisaa turte as biyyaa yeroo sana kennatti jiru.
hawwisoo sana keessatti bobbaatee sirbaa turte yeroo dargii taate kaan ture ani baay'ee kaan ture yeroo sana haati biyyaa torbaatamii naannoo torbaatamii sadii keessa isheen weellisuu turte yeroo sana ilaalaa ture aartiin egaa maatii warraas nama daba sanaan seentee akkasii keessa jirraati jedha. Hayyee addisuu egaa utuma dargiin hin kufin biyya bahuu kee ani hin beekun ture gara Keeniyaa akka dhatte nuuf himteettaatu dargiin hin kufini. Maaltu si kakaasee maalirraan biyyaa baatee sana utuu dargiin hin kufin? Yeroo sana ani xiqqaadha waan siyaasaa kana adda baasee waan hin beekun qabu ijoollee ani bira ture ijoollee waraana dargii turanii isaantu biyya gadhiisanii deemaa turan. Jimman ture yeroo sana achumaan makiinaa isaanii yaabbadhee isaanuma wajjin bade. Isaan biyya gadhiisanii badaa ture akka isaan badaa jiranis hin beekuanii achi Jimma keessa Koonsoo keessa baanee achi Noorzoort bakka jedhamu jira achi gara Keeniyaadhaan warri gama Jinkaa kana keessa jiranii karaa Oomoo kana keessa baaneeti akkasiin ceene makiinaa waraanaatti dambinee yeroo sana dhukaasa adda addaa ture karaarraa waan inni agasmara bilchaadde waan sana beeku iyyuu hin qabu. Ammoo makiinaan uma deema gaafa. Anis wajjinuma deemaan ture. Utuma deemnu dhaqee Keeniyaatti nu bartee. Kun Keeniyaadha jechuun dhaga'e malee beeku waan gargar baaseetu lafti lafa ashawaadha. Achumatti nu barge. Umriin kee gosa gamtaa? Yeroo sana naannoodhuma waggaa kudha afurfaa kudha shan akkasiin ta'a. Waggaa kudha afur kudha shaniin ta'a yeroo. Muuziqaa yagguu jalqabdee haati manaan kee wanni keessa kinatti keessa turtee naan jetteen si'a miti? Haadha koon jedhe haadha koo. Haadha kee okay. Sirbatti jalqaba sirbite maal ture? Sirbi ani jalqabaaf yeroo jalqabaatiif baase haati kiyya yeroo sanatti wallee isheenii bara dargii sana wellistee maal jetti abaabiyyoo afaan ulaa muraa safaakoo jalaa turaa cicciree karaa baafatti ilmee garaasaa ga'u saba isaa nagaa gaafatu jettee wellifte isiini. Xiqqaa ta'ee dhaabbadheen ilaala beektaa. Dhaabbadheen ilaalan ture yeroo uummanni kun argite uummanni dargii kun luublaakii uffatu hundumtuu waltajjii guutuu bilbilaakiidhuma uffatu isaanii hundumtuu waltajjii irratti wal ga'ee yeroo inni badhaasu arge. Maallaqa guddaa ture yeroo sanatti kan isheen badhaafamaa turte walleen sun sammuutti na hafe beektaa. Sanumani anis as deebi'een isiin abaabiyyoo afaan ulaa muraa isa baakoo jalaa turaa cicciree garaa baafatu galmee garaa isaa ga'u saba isaa nagaa gaafatu jennaan. Ani immoo as deebiseetiin waliigalan alaa galu yaalammii komaa nuun galu kanaa chiroorroo sammaata bara gabrummaa dheerata jedheetiin albamii koo jalqabaa irratti wallee aadaa karrayyuudhaan faayame akkasumas wallee aadaa karrayyuudhaa kan inni qabadhee dhufe walleen ittiin beekame sana gubbaa jira. Maxxansi albamii sanaa moggaasii albamii sanaayyuu waliigalan alaa galuu jedha. Akkasitti ture egaa kan inni qabsoodhuma walleetiin hawaasa koo wajjinis wal bare. Uummanni yagguu Isaa Faaqoo sana callisee Isaa Faaqootiif sirbuu amma hubannaa dhabuu waan qabsoo waa'een Oromoo waa'een Oromiyaa kun hagas bal'atee uummanni gatii hin beekneef ta'a miti wanni sun. Egaa yeroo sanatti egaa beekamaadha egaa. Even amma har'a mataasaa iyyuu qabsoon biyya keenya keessatti soso'aa jiru. Hawaasni keenya baay'een burjaajii guddaa keessa seenee inni kaan mootummaa faarsaa argitee Oromoodhuma ta'ee jechuudha. Argitee inni kaan mootummaa faarsaa inni kaan immoo mootummaa balaaleffatee sirbaan akka kootii immoo sanaaf burjaajiin akkasii hedduutu ture. Yeroo hedduu waan akkasii ba'aa sabarratti jigee jiru namni baay'ee hin hubatu.
hawaasa keenyas immoo dammaqinsi yeroo sanatti tures immoo jabaa ture. Qabsoon bilisummaas yeroo sana keessa 73 keessatti immoo yerootti 72-73 keessatti yerootti adda bilisummaa Oromoo iyyuu sarvaayiv godhee of ijaaree soso'aa ture natti fakkaata yeroo sun seenaa irraa dhageenyutti. Kanaaf yeroo sun yeroo xiqqoo jabaa ture. Namoonni dammaqinsa Oromummaatti sabboonummaadhaan qaban yeroo sana keessa yeroo muraasa namoota muraasa turanii. Nuti ijoolleedha waan beeknu hin qabnu wallee dhageenyaan jannee dhiichuudha malee waan biraa waan beeknu hin qabnu. Isa baakkoo ta'ee achiin baakkoo asiin waakkoo ta'ee hin beeknu waliisa. Sirbinaa sirbuudha. Saniif akkasuma amma hawaasni keenya biyya keessa argiteetta waltajjii adda addaa irratti wallee hedduutu dhufaa dammaqiinsi akka ammaa kana iyyuu baay'inaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaa fi amma harka 100 keessaa xixiqqaatee harki 85 dammaqaadha sabni Oromoodha. Dhugaadha. Mee sirboota kee keessaa dhaggeeffachiisnee marii keenyatti fufnaa. Sirba kee keessaa kanan qabadhee dhiyaadhee sirboonni ni jiru. Atis immoo waan sirboota baastee nu dhageessisaa marii keenyatti fufnaa. Mee sirboota tokko dhageessisaa. Baay'ee. Sirba maal jedhu afeerta?
Addis baganagaatiin deebitee egaan waan hin goolabamne qabsoo itti hafuufnu kan jedhu kana sirbitee Goolabnu sirba kana kan sirbite 2020 ture. sirba kana kan hin sirbe bara 2022 jedha. Shakkii takka malee fudhanna mootummaa jedha. Okay. Yeroo dheeraadhaa fi bara 2022 Oromiyaan hin bilisoomtu jedheen haasa'aa ture. Okay. Mul'ata kiyyarraatiin waa tokko ol kaa'ee jireenya koo keessaa waan inni ajaa'ibee dhimma bara dheeraaf irratti dadhabe biyyatu ala goomee narkatti qabe waan hin goolabamne dirqamaan hin goolabnu qabsootti hafuufnu jedha. Egaan kana jette yeroo itti bilisoomneerraan baay'atetti mootummaan ammaa kun jaallattanis jibbitanis kan ADPT qabsoo hidhannoo dhiisaa woboonis nu barbaachisu waraana bilisummaadhaaf lolu tun taane waraana mootummaa kana tiksu barbaannaa yeroo itti jedhamu keessatti kanatti baatee waan kana sirbite. Waan qabatamaan lafarra jiruu fi waanni keessumaa aktivistoonni Oromoo akkaataa kanatti hubatanii fi qabatamaan lafarra jiru maal fakkaataa maal garaagarummaa maal argitee sirba kana sirbite? Egaa garaagarummaa guddaatu ture waan si ajaa'ibu bara 2018 irraa jalqabee wannee qabsoo hedduudha kana weellisee bara 2014 irraa jalqabee ujummoo sadiimaatti yoo deemtee bara 2015 yeroo irreecha irratti 16 yeroo ijoolleen mootummaa sanaa yeroo guddisootti ijoolleen Oromoo hedduun miidhaman yeroo qeerroo hedduun wareegama qaqqaalii wareegama guddaa baasaa turan sana keessatti wallee hedduu zamanaa wayyaaneen aangoo irra turellee wallee hedduun sirbee ujummoo sadiimaa booddee du'aafa jechaan akka dhaabbatu arjummaan kan kee haa raawwatu bara garbummaa haa gabaabsinu qabsoo finiinsaa hin dhaamsinu waan jedhu ilmoon bineensaa kabajaa qabdi ilaala Oromoo ilmaan kan eebbaa keenyaa didiigani bineensa lagaaf silaatanii jedha. Yeroo sanatti sana qaqqaan wayyaanee nyaawunni yaanoon dashis kazaaree jedheetiin hidhamane yeroo sana weellisee kan jira ture. Du'aafa jechaan akka dhaabbatu arjummaan kan kee haa raawwatu bara garbummaa gabaabsinu qabsoo finiinsaa hin dhaamsinu ilmoon bineensaa kabajaa qabdi ilaala Oromoo ilmaan kan kee eebbaa keenyaa ni diiganii
bineensa lagaaf nu laatanii du'aa fi ajjechaan duuban deebisu dalagaa akkaan wayyaane nyaabeenyaa roornees iska zaaree nuyi abbaan biyyaa biyyee dalagaa akkaan wayyaane karriffaa kee buqqifna tokko taanee jedha. Akkas ture yeroo sanatti dhuguma immoo tokko taanee qarriffaanis buqqa'eera. Haa ta'u malee egaa sanaa booda bu'aa bahii hedduu ture. Bu'aa bahii sana hedduu ture booda immoo yeroo adda bilisummaa Oromoo seenan irrattis walleetuma qabsoo akkas kana fakkaatu wellisee yeroo sana irratti haleeliyaa goota Oromoo waa bidareef wedha. Haleeliyaa goota hiree mataa keenya haleeliyaa goota nutu murteeffata. Haleeliyaa goota abaaboorraa dhaallee haleeliyaa goota lafee lafti keenya haleeliyaa goota irra dhumna malee haleeliyaa goota hin kenninu keenya haleeliyaa goota Oromoo abaaboo waa fidareefuu jedhee wellisee gaafa sanasi. Waa baay'ee baay'ee ajaa'iba. Walaloo simatu barreeffata addisu. Walaloo isa kana anaatu barreesse waan hin goolabamne anaati umaree aliitu barreesse. Barreessitooti ijoolleen gama wallee hedduu barreessuu keessatti walaloo barreessuudhaan jajjaboo ta'an hedduun na duuba jiru. Warra maqaa isaanii kaasuun barbaadne hedduu jiru. Waan sabaa yeroo baay'ee gamtaadhaan hojjetta beektaa. Gamtaadhaan bareeda, gamtaadhaan mi'aa. Atachiin naa qabi, ana siinan qaba. Qophaa uddeelladhee maafan kophaa cabaadha. Baay'ee gaarii. Ujummoo isa diimaan sirboota warroota gara jalqabaa keessaa tokko natti fakkaata. Mee ujummoo isa diimaa walaloo isaan dhageessistaa? Ujummoo isa diimaa egaa yeroo sanatti 2014 yeroo abbaan biyyummaa gaaffii Finfinneedhaa ka'aa ture sana keessaa yeroo sana keessa mucaan kiyyasi yeroo sana keessa dhalatee achumaan eenyummaa jedheetti moggaase. 2013 ani mana hidhaan ture, mana hidhaarraa ba'ee egaa sana booddee rakkoodhuma adda addaa waa hedduu ture egaa waan qabseef waan tokko hin hojjenne turre. Kallattii adda addaa karaa hiriyoota keenyaas mootummaan nu baasaa ture waan hedduu ture. Baay'inaan amma diteelii keessa galee kaasuu hin barbaadu. Gaafa biyya qabaanne gaafa seera tumanne waan kana jabeessinee gadhaabuu dandeenya. Har'a haasofna gaafa tokko bal'inaani. Kanaaf yeroo sanatti akka sana ture achumaan inni ilma kiyyas eenyummaa jedhe maqaan isaa eenyummaadha. Amma gaaffii eenyummaa ture Oromoon kan gaafachaa ture. Yeroo sana egaa immoo isa diimaanii anatti yeroo darbiitti yaadatta yeroo maaster pilaanii sana durseeyyuu anatu weellisa ture. Yeroo hedduu egaa anatti dursee kana godhe jechuun nu biratti immoo xiqqoo ta'e. Ulfaata Rabeettaa hin beektu. Asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa maal goota dhiita asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa biyya kaagil. Ujummoo sadiimaa guddittii Finfinnee. Ujummoo sadiimaa dukan keenya jennaan. Ujummoo sadiimaa keessan miti hin jenne. Ujummoo sadiimaa eessa nu qubsiisu. Ujummoo sadiimaa keenyarraa nu dhiibbu. Ujummoo sadiimaa maal goota dhiita asittuu waa dhalateera. Ka'iin lollaa'ee booni nudin lollaa'ee boonedha. Baay'ee gaarii baay'ee gaarii. Yeroo sana amma hiikni isaa yeroo sanatti maal ture? Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateeraan sun abdii qeerroo irraa qabu mul'isa natti fakkaata. Isa qofaa miti ujummoon kun argitee ujummoon hin bullu afaan nu cancaltee jira. Ujummoon kun wannoodha afamuuzii meeshaatu jedhan kan. Akkasii ujummoodhuma meeshaati. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera yeroo sanatti egaa
qabsoon Oromoos finiinaa ture. Qeerroo bifa addaatiin ijaaraa ture yeroo sanatti. Ijaarsi qeerroos baay'ee jabaa ture waan ta'eef muuvimentiin qeerroon fincilli diddaa gabrummaa baay'ee finiinee deemaa ture. Manneen barnootaa keessatti yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa hundatti aadaa, afaan, ogbarruu, waarii aartii isa sanaan qabee waan hundumtuu daranuu Oromoon aadaa isaa keessatti deebi'ee eenyummaa isaatti deebi'ee of barbaadee argitee sabni gabrummaa jala yeroo dheeraa ture yeroo dammaqu gama aadaa isaatti deebi'ee argite. Sanaaf zamana sanatti yeroo nuti fakkeenyaaf kaaseetii jalqabaa sana baasee yeroo dhaqee hawaasa Karrayyuu keessa taa'ee dabbasaa sana akkasiin filadhee maal ta'ee deemaa ture. Nama hedduutu Finfinnee keessa akkasiin deeman ture. Nama hedduu suuraa naatii ta'a ture namni hedduun keessumatti taa'ee jedhu waan nama amaaraa kana beekutti fakkaatu waan an dhaga'utti fakkaatu waa hedduu haasa'u turanii. Lafan deemu hundumaattuu billaa kanarraa hiikuudhaaf waan baay'ee godhu turanii inni hiikkattu kun meeshaa aadaati malee meeshaa lolaa miti jedheetiin ofirraa faccisan ture. Lafan deemu hundumaayyuu hidhattee deeman ture. Charchiillee hidhattee deeman ture akkasumatti uffattee deeman ture. Namoonni baay'ee sarpiraayizii ta'aa turan seerri afaan Oromoo deemaa ture. Yeroo sanatti egaa argitee irreechi yeroo sanatti agasmara baay'ee hedduu ho'aan turre of taanee aadaa keenyaan faayamnee bifa sanaan namoonni aadaadhaan faayamanii yeroo sanatti irreechaarra dhaqanii guutan namoota muraasa turan. Warra abbootii gadaatu wayyaa aadaa uffataa, warra haadha siiqqee jiru, warra abbaa malkaa fa'aa kana jiru, warra foolleen muraasi darbanii uffatu turanii. Naannoo Bishooftuu sanatti akkasumas dhuma keessa amma gaafa inni kun jabaachaa dhufe yeroo sanatti hawaasa keenya hedduu barsiisaa turreerraa of ta'a wayyaa aadaa kanaan faayamaatii dirreen kun wal ta'e hundinuu adii uffatee akka aadaa naannoo isaatti faayamee yeroo wal ga'u bareedaa saniif akkas dammaquu qabna jennee hedduu barsiisaa turreerra yeroo sanatti irreecha waldaa Maccaa fi Tuulamaatu gaggeessaa ture. Akka ammaa mootummaan itti darbee hin fudhanne ture yeroo sanatti. Booddee dhuma keessa waldaan Maccaa fi Tuulamaa bittinneessuu dhufee maal ta'uu dhufee san keessatti mootummaa waan hundumaa to'ate dhumarratti baandii adda addaa, baandii biiftuu, baandii maarree warra mootummaadhaaf fannoo ta'anii wajjin yeroo sanatti isaantu dhufee itti darbee mootummaan booda siyaasaaf tola siyaasaatti oolfachuuf jedhee waan sana hundumaa gara isaatti dhiibaa ture booda akkasitti mootummaanis to'annaa isaa jala galchee yeroo sanatti waan gurguddaa ture sochii hedduun walleen irreecha horaa sadii sana irratti wallee qabsootu weellifama ture. Wallee qabsoo weellifna turre hawaasa keessa seennee baandii rurraadhiis baandiidhaan ta'e akkasumatti hawaasni kun wal ta'ee gareedhaan yeroo ho'uwisee wannoo ta'ee wallisuu reelee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee Oromummaan sabboonummaan Oromoon qeerroon Oromoodhaa godinaalee hundumaatti achitti wal geessisutti achitti wal argiteeti karoora baafattee garagaratti adeemtutti kallattii fudhattee yeroo isheen deemtu turte jechuudha yeroo suni yeroo jabaa ture. Yeroo sana keessatti ijoollee hedduun hin butamu turanii ijoollee hedduun hidhamaa turanii dararrii adda addaa ture yeroo waan jajjabaa ture yeroo sana yoo achis deebisee jechuudha. Malee aadaa ofiitti deebi'ee sabni keenya eenyummaa isaa barbaaduu keessatti gama qabsoo finiinsuu achi keessaan dhufeeti tokkummaadhaan argitee waan waal ta'aa tokko barbaadu. Qabsoo yeroo hundumaa gara fuulduraatti yeroo sossa'u yeroo sana maaster pilaanii sanaan dabalatee argitee fincilli diddaa gabrummaa sanaan wal dabaalee dhaqee argitee waan Oromoo hundumaayyuu bakka tokkotti wannoo tokko ajandaa guddaa tokko ta'ee Oromoo kana walitti qabee mataa walitti qabachiisee sossoosu ture yeroo suni. Yeroo sanattis immoo isa dura biyya alaa kanatti ijaarsi gurguddaan tureera. Akka amma xiqqoo akka gara dhabe kana miti. Baay'ee bareedaa ture sochii yeroo sanatti ture. Amma gaafa bultuu argitee kaambii adda addaa uumameetu waan sana ta'e malee bareedaa ture siin jechuu fedhee walumaa gala. Baay'ee bareedaadha addisu. Yagguutti qeerroon biyyarraa socho'aa turan sanatti
sagalee qeerroo bilisummaa Oromoodhaa fi hariiroon istuudiyoo keetii walitti dhufeenyi maal fa'aa ture mee achirraa gabaabumatti waan jettu qabda. Egaa waan sun egaa wanni isaa baay'ee guddaadha. Fagoodha. Rakkoo hedduu ture. Rakkoo hedduu sana keessa iyyuu baanee waan gurguddaa hojjetneerra hamma yeroo dandeenyetti hamma yeroo qabaanne sanatti waan gurguddaa hojjechaa turreerra. Qeerroo bilisummaa Oromoodhaa waraabamee darbaa tureera yeroo dheeraadhaaf. Isa sanaanii hiriyoonni koo shoora gurguddaa warra achi keessatti taphachaa turan jiru. Ammaaf maqaa isaanii abaluu jechuu hin danda'u. Garuu warri shoora guddaa ana caalaa waan sana irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turan ana caalaa dirqama gurguddaa fudhatanii warri hojjechaa turan jiru turanii. Kanaaf isaan sun immoo yeroo waan kana dhaga'anitti iyyuu dhugaadhaa. Qoonni guddaan isaanitti dhaga'ama jedhee yaada. Kanaaf dhimmi kunis gaaf tokko gaafa tokko itti fayyadaman kunis gaaf tokko wal taanee iyyuu gaaf tokko waa jenne ta'a keenya wajjin gaafa Oromiyaan walaboomte sanarraa haasa'uudhaaf keenya jechuudha. Baay'ee gaariidha. Sirboota keessaatii tokko nuti kaleessa woboodhaa har'a abaawoodhaa kan jedhuu fi ammas immoo dabalataan hoogganaa abaawoo kan jedhu jaalala Daawit Ibsaatiif kan walliste tokko faallee inni jiru. Mee sana nu yaadachiisii haga ammaatti bobbaasfaifis kanati sanyii faas bobbaafaas kan maqaa dhoofte ni jira. Ani immoo gaaffiin fi tarii chaalenjiis yookaan haga ammaatti sirbiteetti yoo ta'e natti himuu dandeessaa. Marroo fayyadamee gammachuu fayyif immoo sirbitee taa'ee immoo sagantaa maal qabdaa kan jedhu si gaafachuudhaafi. Amma maali wanni guddaan amma yeroo sanatti argitee maali bilisoomneerraatu dhufaa. Bilisoomneerraatti aansee immoo nuti sin bilisoomsee dhufu. Argitee nuti sin bilisoomseen akka dhufu nan beekan ture. Sana fuulduratti argeenye kana wallisee fi maaliif qeerroon Oromoodhaa yoo dubbiin itti jabaatte yeroo roon itti jabaatte waa biraa miti. Daandii kanarra yeroo deemtu mataadhuma hooqachaa. Kaleessas woboodhaa nutarra sabaa'oodhaa. Kaleessas woboodhaa nutarra sabaa'oodhaa. Warra hambaa qabsaa'otaa warra kaayyootti cichee. Warra summiitti nyaatee warra qabsoo itichee jechaa deemti ijoolleen qeerroon Oromoodha. Gaafa rooroon itti jabaate sanaaf isin nuti sin bilisoomseetu jira. Argitee sanaaf of fuulduratti qabsoon Oromoo kun argitee kallattii inni deemu. Adoon hin beeku gaadhe akka itti barreesse dhugaadhaan beeku. Mul'atuma jechuu dandeessaa. Har'a yoo baay'ee isaa ilaalteef warra kaleessa wobootti duulaa ture har'a woboo tokkoffaan isaanii. Garuu dursee walleen kun dhaamsa gurguddaa dhaame bara 2018 kanan baasee 2018 kanan baasee Kaleessas woboodhaa nutarra sabaa'oodhaa. Kaleessas woboodhaa nutarra sabaa'oodhaa. Warra hambaa qabsaa'otaa warra kaayyootti cichee warra summiitti nyaatee warra qabsoo itichee kan nun beekne nu barii maqaa kanaan hidhamne mataa gogaa dhabne miila lachuutti dhabne dubartii ulfa guutuu ola deemaatti dhabne dubartii ulfa guutuu goota meeqatti dhabne. Kaleessas woboodhaa warra diinan gabbarre. Kaleessas woboodhaa warra sammuun walabaa. Kaleessas woboodhaa warra leenca daggalaa hidhannootu irraa tolaa. Warra soonsa daggalaa hidhannootu irraa tolaa jedha. Yeroo sana booddee dhagaa jaalamarroonfaa dhufanii achitti hafanii qabsoo finiinsuun isaanii asirraa eegalee jechuudha. Baay'ee namatti tola Addisuu. Kana fakkaatu ture achii booda egaa kanani
hoogganaa ABO'tii fi sirbi immoo qabsoo kana keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa ani Jaalla Daawitiin qaamaan argee hin beeku. Garuu hojii isaa nan beeka. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo kun immoo yeroo itti namni hedduun itti duulaa ture keessatti yeroo itti argitee miidiyaaleen biyya alaa kana keessa socho'an hedduun sooshaal miidiyaa guutuudhaan warri ololtuun adda addaa yeroo itti duulaa turan keessatti qabsoo kana warra itti cichee fi warra kaayyoo kanatti cichee duwwaatu galiidhaan gahuu danda'e boris kan galiidhaan gahu isaanu. Maaliif bubbeen argitee yeroo tokko jedhee darba malee yeroo hundumaa bubbisaan oolu. Sanaaf inni obsa qabu, inni kaayyoo sanatti hirbuu qabu, inni kaayyoo sanatti cichee qabsoo sana finiinsu garuu yeroo hundumaa bilisummaa walabummaatu fuula isaa dura jira. Hirbuu kaleessa lafee jaalawwan kiyyaa naa waraanu jedhee waadaa seenuuf fuula isaa dura jira waan ta'eef kaayyoo isaatti cichee kufee kuffisaatuma qabsoo isaa finiinsaa gara fuulduraatti soso'aa jechuudha. Sanaaf hoogganni adda bilisummaa Oromoo kun egaa dhaabni hedduun adda bilisummaa Oromoo irraa foqoxxoqanii deemaniiru. Gartuudhaan cabanii foqoxxoqanii achiin cabanii yeroo sana gaadus biyya turreeyyuudha. Amma isan biyya alaa dhufanii waan baay'ee isaa gadi fagoodhaan beekamanii ani maaliif sana mana ABO meeshaa hin qabnetti hin amanu dhaabbannaa jedhuun qaba. Maaliif adda bilisummaa Oromoodhaaf furmaata ta'ee miti qawween furmaata jedhee yaadeen kan inni qawwee kaasee waan ta'eef ammoo sirni argitee sirni koloneeffataadhaa yeroo hundumaa qawweedhaan kan inni yaadu qawwee yoo qabaatte yoo humna isaan gitu qabaatte malee negotiyeeshinii wajjin gochuun barbaadu. Kanaaf inni sun immoo kaayyoo fi tarsiimoonni qabu galiidhaan gahuu keessatti yoo asiin didee asiin deemuu qabnaan pilaan 1 fi pilaan 2 dirqama barbaachisaadha waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ijaarratee jechuudha. Malee waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaaree miti. Sanaaf akka sanatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo kun shoora guddaa taphataniiru galata guddaa nurraa qabu. Kun yoo xixiqqaate malee hoogganaa ABO Jaalla Daawitiin faarsuu kootti baay'ee gammadaa jireenya koo keessatti walleen baay'ee jaalladhes walleen hedduurraa gammadsu immoo wallee wellisa keessatti wallee siyaasaa hundumaa keessaa isaaniif gumaacha kana gumaachuu kootti baay'een guddaan gammadaa. I'm so proud of you, Jaalla Daawit. Aras poolisii muriinii dheeradhu bakka jirtu jechuun barbaada. Galata guddaa nurraa qabu. Isaan qofaa miti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ilmaan Oromoodhaa waleewwan Oromiyaa keessatti wareegaman dirree qabsoo irratti har'as diina kuffisanii kufaa jiran hundi isaaniiyyuu galata guddaa nurraa qabu. Bifuma sanaan egaa achi booda yeroo itti argitee namni tokkoyyuu waraana bilisummaa Oromoo kana biraan dhaabbannetti hin faarsinetti nuti yeroo sanatti jaallamarroo innee iyyaa turre jechuudha yeroo sana na yaadadhaa irreecha dhiisii irratti iyyaa turre jaallamarroo hidhattu rannoon qawweedha jaallamarroo falmadda Oromiyaa harmeedha jenneeti hiriyoota keenya qeerroo dhiisii wajjiniin iyyaa turre san booda shimbirroo kiilolee kan bahaa lixa deemtu shimbirroo kiilolee koo kan kaabaa kibba deemtu anaa dhufuu naa himi waan lammiin kootti jirtu jedheeni sana booda shimbirtuu Oromiyaa keessa naannootti gaafadhe. Yeroo sanatti shaalee adda godhanii Wallaggatti duulanii Gujii fi Wallaggaa namni dirmataa ture jiru. Hedduun isaanii warri isaa sagalee ta'uu qabu warri isaa iyyuu fi qabu. Bakkinuu hawaasa Oromoo Gujii fi Wallaggaa akka sabaatti lakkoofne turanii haadhumanii fa'aa warra jechaa ture jiru. Sanaaf qabsoon kun argitee ololaan hin diigamu ololaan isin ijaaramne waan ta'eef ololaan hin diigamu qabsoon bilisummaa Oromoodhaa walleedhaan hin ijaaramne walleedhaan isin diigamu jechuudha. Sanaaf yeroo hundumaa kan tikfamu
lafee jaallaniin lafee jaallan qabsoo kana irratti wareegamaniin akkasumas immoo gootawwan bilisummaa Oromootiif kufan maqaa isaanii kaasuudhaan finiinsuudhaan toora galmee seenaa sanaa keessatti warra galmaa'uu qaban hedduu jiru, warri hin faarfatamne, warri toora gurguddaa taphatan hedduu jiru. Isaan kanallee kaasuudhaan qabsoo Oromoodhaa kana qabsoo bilisummaa Oromoodhaa finiinsanii galiidhaan ta'uun dirqama. Sana keessatti shimbirroo yakiilolee kan baalta deemtu shimbirroo kiilolee koo kan kaabaa kibba yaamtu anaa dhufuu naa himi waan lammiin kootti jirtu anaa dhufuu naa himi waan lammiin kootti jirtu bineensu dhugaa bulee badin dharaa bubbulee dibichira dandaluu mirga koo dhabe galuu ayyaa koya sooretti inafu kan nyooretti ningala kan boonetti sooree koya sooretti inafu kan nyooretti ningala kan boonetti bara bara ringugu baraatti ween soodala ameessa talaa bula waatiin marrachaa oola jabaaddu kaadha dhiiraa keerroo raasaa magaalaa marroo murtiin zinaaraa jabaaddu kaadha dhiiraa wooboo raasaa daggalaa bobbaas murtiin zinaaraa jedha. Baay'ee bareeda. Ulee keessaa fiigannaan rukunnaan ba'uu didee dubbiin sirna abbichuu wiliinoo ta'uu didee daanyaatti yennee turree horii nu kajeelanii fira isaaniitti yennaan mana nurraa gubanii qeerroo Oromoo baabiyyaa ta'uu didee maal wayyaa jedha. Rooroo natti kakaafte gaati. Baay'ee galatooma ulfaadhu addisu. Gaaffii asi gaafadhee si asumatti naa deebiste beektaa marroo asumaani natti dhagaame beektaa marroo raanfattee seen. Seeraan dhaggeeffanne. Amma baay'ee natti toleera. Amma maaligaa silaa bara 2022tti qabsoon Oromoo bilisummaa wareega goolabama jedheen eegaa ture. Jaalagollicha dheengaa achirratti galata guddaa qabnaa fi shoora qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan adda addaa ba'aa ture akka nama tokkootti akka qabsoorra turetti. Erga inni argitee qabsoo kana keessaati harka fudhatee booda immoo waan itti dabaleela yeroon yaada sanatti yeroon itti mul'ata kana argetti achina jalaa fageesseela jedheetiin wellee kiyya sana keessatti bara gabrummaa xiqqootti natti buteela jedhee yaaddee ture malee bara 2022 gaamma yeroo muraasatu hafe maal beeku gaa ijoolleen Oromoo har'a Oromiyaa keessaa kufanii kuffisaa jiru. Handhuura Finfinneettis dhiyaatanii jiru waan ta'eef mul'ata kana immoo gaa rabbis isaan gargaaree hawaasni Oromoos immoo gaa gamtaadhaan akka kaleessa itti qarrifaa uummata kaabaa sana buqqifnetti har'as roorroon dura jiru gamtaadhaan kaanee qarrifaa buqqifna jedheetuma yaada. Kanaaf nama galiidhaan geenyedhee yaada malee jira situ nageenya kee bakka ga'u. Iddoo kana beektaa Najjoofaa seenanii jedhu Gimbiillee seenuu isaan dhageessee jirta. Gambeellaa fa'aa Damdolloo fa'aa Kibbarraas immoo yeroo sanitti Nagallee fa'aa seenaa turanii Gujii keessatti jechuudha. Yeroo garaagaraatti dhageenyeerra akkasumas immoo Caancoo Salaalee keessaati. Caancoo magaalaa Caancoo keessatti yeroo darbee waraanni bilisummaa Oromoo seenanii akka isaan turanii fi tarkaanfii gurguddaa akka isaan fudhachaa turan kan dhageenye. Caancoo magaalaan Caancoo an dur fagooyyuu natti fakkaata ture garuu waan
Gara kiiloomeetirii kiiloomeetirii 45 moo 80 argama. gara 47 wayii gara 50maati. Maayilii 30 wayiiti. Akkasii amma erga karaan tolfameeti 45 fakkaata. Sulultaa kiiloomeetirii 13 na fakkaata Finfinneerraa sulultaa. Okay. Sulultaa Argitee irraatiis aga immoo sanarra akkasuma ga'anii isin jechuudhaafan jedhee sun naannoo bu'a xiyyaa maaloo eerfoorsiitti illee dhiyaata. Isa dhugaa dubbachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoodha. Yeroo kam caalaa iyyuu waan isaan jiran baay'ee akka malee waan nama boonsu baay'ee. Waraana Oromoon argitee hamma har'aatti jaarraa kam keessatti iyyuu hin ijaarranne humna Oromiyaa miti. Oromiyaa walaboomsuu danda'u humna argitee achirra darbee iyyuu warra kaaniif ga'aa ta'an ijoollee qeerroo qarree hedduun leenjifamaa jiranii. Jajjabee hedduudha kan leenjifamaa jiru. Yeroo sana ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf fuuldurri keenya yeroo gabaabaa keessatti ifa ta'uu isaan argaa jechuudha. Kanaaf sochii isaan gochaa jiran irraas yeroo ilaaltu baay'ee waan si boonsuudha. Kanaaf Wallagga keessa humni waraanaa hedduudha kan magaalaa keessa ciisaa jiru. Akkatti kaaftee garuu magaalaa irraa xiqqoo garuma kiiloomeetira 4-5 iyyuu ba'uun sodaatu jedhanii akka odeeffannoo qabnutti iddoo adda addaati. Saniif qabsoon jabaattee jirti. Hawaasni keenya daranuu jabaatee odeeffannoo kennuudhaan waraana isaa tajaajiluudhaan waan adda addaa gochuun dirqamarraa eegama jedhee yaada. Hawaasni Oromoodhaa dhuguma naannoo waraanni kun socho'u wareegama gurguddaa baasanii wareegama gurguddaa ofitti fudhatanii inni kaan manni irratti gubatee inni kaan qabeenya jiru saamamaa jira. Yoo dhageesseetti ta'ee reediyoo irraattis biyyoolessa Oromiyaa irratti waan hedduu dhaga'an ture. Ijoolleen maallaqaa birrii 500 fudhatanii akkamittiin akka isaan magaalaa keessatti poolisii ijaaree nama nagaa ajjeesisaa ture. Interviyuu akkasiitiin dhaga'aa ture. Gidduu kana sana yeroo ilaaltu argite hawaasni keenya badii akkasiirraa adabee gama qabsoo isaatii gama waraana bilisummaa Oromoo makamuudhaan gama sanatti argite harka laaddachuudhaan daranuu waraana isaa dabalee qabsoo isaa galmaan ga'uu keessatti shoora keessan hundumti keessaniyyuu bahuu qabdu jedhee yaada. Nutis warra biyya alaa jirru immoo akkasumas waan baay'ee gamutti itti jirra. Isa kana gamanumaan jechuu barbaade maaliif wareegama gurguddaa sabni keenya baasaa jira. Beela'ee dheebotee argitee waanuma waraana sanarra ga'aa jiru wajjin walqixa qooddachaa jira hawaasnis jechuu kiyya. Walqixa qooddachaa jira. Sana irratti immoo qaala'insi jireenyaa jira argitee. Sana wajjin wal qabatee yeroo ilaaltu ulfaataadha ba'aan saba keenya irratti bigee jiru walumaa gala. Akkuma guutuu biyyattiitti jechuudha. Dhugaa keeti hawaasni Oromoo carraasaa ta'ee ba'aa guddaa baachaa jira. Garbummaa caalaa kan namatti ulfaatu hin jiru. Rabbii saba keenya garbummaa jalaa haa baasu jenna. Ammoo ga'een aartii baay'ee garmalee guddaadha. Akkuma waraanni jiru, qeerroon jiru, miidiyaan jiru, artistootniif aartiin immoo ga'ee guddaa taphatu. Uummata kakaasuu, uummata dammaqsuu keessatti yagguutti uummanni tokkummaan isaa laaffatee jirutti deebisanii ijaaruu keessatti ga'een keessan guddaadha. Gaaffiin tokko kanan gaafachuu barbaade tokkummaan artistoota Oromoo ni jira biyya alaattis biyya keessattis dhaabbatni akkasii ni jiraayi. Biyya alaa kanatti fakkeenyaaf amma Habtaamuu Lammuufaa yoo yaadattee fi tokko qabna kan jedhu tokko kan sirbame jira. Artistoonni Alii Birraan faallee waan sanaan jiru wal fakkaatu tokkummaa kan jabeessu tokko yeroo isaanitti sirban fa'itu ture. Waloodhaan ta'anii biyya keessattiyyuu. Amma artistoonni Oromoo sagantaa waloo ittiin uummata kakaasuudhaa fi egaa biyya neeshin biildingii sammatti jirru kana keessatti uummanni tokkummaadhaan dhaabbatee difeensi foorsii isaa akka inni gargaaru qabsoo isaa akka inni gargaaru gochuu keessatti waloodhaan waan inni dhaabbatanii karoora waliin qabdan ni jira moo akkuma dhuunfaatti socho'ama moo gara fuulduraatti dhaabbanni waloo tokkollee ni qabdu?
fayyaa ta'e waan kana yeroo dheeraadhaa fi kabajamaa aartist Elemoo Alii wajjin marii gurguddaa gochaa ture. Aartistoota Oromoo biyya alaa jiran kana walitti qabnee waan tokko gochuun akka nurraa eegamsa jedhuudhaani daawwitee faastaanii mari'achaa turreerra. Yerootti waliigalteen jiru keessatti yerootti waliigalle keessatti waan gurguddaa 2018 dura albamii tokko qopheessinee sirboota tokko gumaachuudhaan wallee sana irratti kan hirmaatan Elemoo Alii fi Daawitee Mokonninii Anaa Abbabaa Dhugaasaa fi Daangaa Qananii fi Alamaariyaam. Daangaa Ilfilash. Daangaa Alamaariyaam. Haile Yesuus Daangaa Haile Yesuus Qananiiti. Kanaaf daangaadha kan irratti hirmaatee akkasumas Afaddiisayyoo hirmaateera. Abbabaa Dhugaasaa hirmaateera. Eenyu namni maqaan kaasiin aartistoota hedduu ture egaa yeroo sanatti kollekshinii kun gurguramee CD kollekshinii tokko baafnee. Hirphaa Gaanfuree keessa jira? Hirphaan ni jira exactly. Sorry, hirphaa dhiifamanaa godhe yoo dhagaarsa ta'e. Muktaar Fa'oo. Muktaar Fa'aa keessa hin jiranii. Muktaar yeroo sanatti gaafadheen ture. Muktaar yeroo sanatti Shaaziyaarra ture. Yeroo sanatti Atmanaasaa jalaa dadhabee yeroo sanatti bisi gaddarra ture waan ta'eef gaafadheen ture. Okay naan jedhee ture. Ammoo gaddarra waan tureef yeroo sanatti wannoo taane artistoota hedduu ture egaa namni artistoota keessaan gaafatamne hin jiru. Yeroo sanatti Maamma Sheekaa faayyuu jiru turanii eenyu isaanii warri kaan gara biyyaatti galanii hedduu turan egaa hedduu isaanii gaafannee irratti jechuuf jedheen gamtaadhaan maal gochuu dandeenya. Sanaaf tokkummaan artistoota Oromoodhaa egaa hawaasni keenya artistoonni tokko taanee gadaa baanu. Hawaasa keenya walitti qabuu keessatti aartiin mataadha waan ta'eef gadi baanee waa haa goonu isa jedhu ture yeroo sana haasofnee kan sana goone booda keessa gaa argitee inni kaan biyya galee inni kaan gama goree inni kaan gamana goreeti hundumtuu gamaa gamana jechuutti ka'ee xiqqoo wannoo taane san boodas immoo ergasiiti gaa biyya alaa kana keessatti konsartiin adda addaa deemaa tureera. Ammoo keessatti woboodhaaf konsartiin adda addaadhaaf hojjetamaa tureera. Achi keessatti illee maalii akka aartiitti haa dhaabbannu akka aartiistiitti dhaabbannee waa tokko haa goonu isa jedhu inni ture kan aartistoota hedduu yeroo sanatti haasaa ture ani sanaafin keessatti qoodan fudhatiin hafe akka aartiitti yoo dhaabbannee sossoonee aartiin argitee gaariidha. Akka dhuunfaa keenyaatti ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Inni kaan qawweetti amanuu danda'a, inni kaan qawwee amanuu dhiisuu danda'a garuu humni Oromoodhaaf barbaachisaa waraana tumsuun dirqama meeshaadhaan Oromoon bilisoomsuu jedhutti artistoonni akka aartiitti gumaacha haa godhan jechuudhaan yeroo sana akka kanatti haasaa turre immoo egaa booddee keessa wanuma adda addaatiin qooda fudhatiin dhabee jechuudha. Malee mariin sun tureera yeroo dheeraadhaa fi ammas gaaffii tokko malee iyyuu waan kana gam tokkotti ifichinee sossoona abdii jedhuun qaba. Inuma itti fufna. Albemii yoo jettanii woboo kan benefit godhu yoo lakkistanii jettan uummanni kara sanallee ofiis waa argachaa gumaata isin immoo gootan kana aartii gumaata isin gootan woboodhaaf galiin achirraa argamu akka ta'utti waa hojjechuu dandeessu. Yeroo sanatti illee gara CD kuma sadii maxxannaa'e na fakkaata. Yeroo sanatti CD gurguramaa tureera bakka sagantaaleen adda addaa bakka hiriirii bakka waan gargaritti deemamee gurguramaa tureera. Namoonni hedduun akka qabu jedhee yaada ammayyuu. Sanaaf wannan sun gara fuulduraatti illee maxxannaa'e kumsa qabsoo bilisummaati oola jedhee yaada. Ammoo gara fuulduraattis hin hojjennamee irratti haasofnaa hin mari'annaa. Bakka argitee bakka laafee jabeeffannee bakka jabaates immoo laaffisaadhuma. Gara fuulduraatti abdii jedhuun qaba. Gara tooni gaaffii kana kaasuuf jechuudha.
Yep. Hinaaf akkan jooretti kan jedhu tokko woboof 2020 sirbite dhageessiseef kana. Yoo bishaan waraabbattu beela koo yaadda'ini. Yoo bishaan waraabbattu beela koo yaadda'ini. Yoo midhaan qulleeffattu gingilchaa yaadda'ini. Girdaa dadda baasee qalloon kee qaxaloon kee roorroon manaa na baasee jedha. Wobootiif sirbameedha. Hedduu galatoomii Addisuu yeroon keenyallee deemaa jira. Sirba jaalalaa immoo kanatti sirbite tokko kan yeroo jalqabaa tokkodha. Sirba jaalalaa miti wallee haaraan dheengadda baasee dheengadda guyyaa lama erga qilleensarra oolee wallee haaraa tokko gadhiisee ture dhageessetta. Sirna kan jedhu miti? Sirna kan jedhu yaa. Sarraa ta'uu dandeenya. Mee isallee dhiyeenya kanatti sirbitee sagalee duwwaadhaan kan inni jiru natti fakkaata. Mee sanarraa ayyee tinuufuuf. Tole inni sun egaa maali woboo jedheetuma jalqaba. Kaayyoo baaneef beennaa duubatti hin deebinu kana beekaa kana beennaa jedha. Sanaaf kaayyoo baaneef dhugaadha beennaa. Osoo dhuguma kaayyoo baaneef hin beennu ta'e akkuma qilleensaa girri jennee deemna ture. Sanaaf yeroo qilleensa namni kaayyoo ba'eef manaa beeku. Kaayyoo ba'eef namni beeku dhaabbatee bitaaf mirga laalee kaayyoo fuula isaa dura jirutti tarkaanfata jechuudha. Of duuba deebi'u, oduun funaanu kallattiidhaan kaayyoo manaaf ba'eef waan beekuufi imala isaa turree jaallan kaleessa dhiigaan tattaraaraan sana jala deemaa jechuudha. Sanaaf walleen sun kan bahee kaayyoo baaneef beennaa seeraaf sirna qabna duubatti hin deebinu kana beekaa kana beekna. Kaayyoo baaneef beennaa seeraaf sirna qabna duubatti hin deebinu kana beekaa kana beekna. Abaa'oo jechuun sirna keessanii qabsoo uummataa yoo dhageessanii loltuunsaa akkuma leenca daggala diina kuffisee ichisaa galaa jedha. Abaa'oo jechuun dhugaadhaa sirna ta'eera ilmaan Oromoo keessatti eenyu abbaan fedheyyuu sirna kana diiguu hin danda'u. Eenyu abbaan fedhes argitee sirna kana tuquu hin danda'u. Dhiigaa fi lafeen gajjabeessine sirna abbaa fedhee akka hin cabsine jedha. Kaayyoo ganamaa itti offoreegi lubbuu qaqqaaliin biyya kee eegii jedha. Dhaamsisaa dhaamsa gurguddaadha kan achi keessa jiru. Isa kana egaa baay'inaan dhaggeeffattoota finniisaa wallee kanaa deemaati. Gama yuutuubii Addisuu Karrayyuu Official jedhu yoo deemtanii ni argattu. Laayikii sabiskiraayib godhaa warri tiiktaakii qabdan illee gama sanaan ni argattu. Warri gama peejii kootii deemtan illee peejii Addisuu Karrayyuu Official jedhu deemaa. Achi gubbaatti illee argachuu dandeessu. Isa kana asumaanii dhaabbataa gaaffii kee itti fufii fayyaa ta'e. Hayyee mee dhageessisuudhaaf carraaqina godhaa garuu gidduutti gaaffii nan si gaafachuu barbaade waan wallistoota biyya alaa jiranii kaasnee dubbanneerra. Wallistootni biyya keessaas qabsoo kana keessatti baay'ee aarsaa godhanii Hacaaluuyyuu dabalatee ergasiitii ijoollee baay'eetu jira. Daadhii Galaanfaan ni jiru. Warri kun warra wareegameedha. Warra lubbuun jiru keessa warra akka Ittiiqaa Tafariifaan ni jiru. Ijoollee baay'eedha kan jiran. Isaan kana ajjinoo Daadhii Galaan wareegameera. Daadhii Galaan hin jiru lubbuudhaani. Isaan warra wareegamanidha jedhee sirriidha. Hacaaluudhaa fi Ittiiqaa Tafariifaa warra lubbuun jiranii wajjin hariiroo ni qabdu. Ittiiqaa wajjin yeroo tokko yeroo dhukkubsatu sana dabalee ture nan argan ture.
yeroo falmataa fayyadamus wal quunnamna turre. Amma yerootti garuu yeroo gabaabaa kana keessatti argeen beeku wal quunnamaan jiru. Garuu artistoota gambiraan jijjiiru isaanii wajjin wal argaa jira. Biyya keessa warri jiran jiru. Argitee gaazexoota biyya keessatti ariisaalee adda addaatu ijoollee kanarra jira waan ta'eef waanuma hedduutu jira malee tumsaa fi waan isaan gochaa jiranii qabsoo isaaf dhiyeessaa jiranii walumaa gala artistoonni Oromoodhaa akkuma guutummaatti yoo ilaallu finiinsuu aadaa isaanii keessatti wallee eenyummaa ofii baanan sirbuu keessatti sabboonummaa Oromoodhaa ol qabuu keessatti akka Oromoo mataa ol qabatee deemu keessatti shoora gurguddaa taphataniiru. Warra hangafoota irraa jalqabee warra amma kaleessaa fi deeggarda ijoolleen haaraan ol ba'an kanatti jechuudha. Kanaaf inni sun baay'ee waan nama boonsuudha. Maaliif weellistoonni Habashaadhaa heddumminaan waa'ee jaalalaatti kan isaan sirbaa turanii. Ammoo weellistoonni Oromoodhaa harka 100 keessaa harka 95 waa'ee aadaa isaatii, waa'ee eenyummaa isaatii, waa'ee biyya isaatii, waa'ee daangaa isaatii, waa'ee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudha kan inni weellisaa jiru, weellisaa tures. Kanaaf inni kun immoo baay'ee waan nama boonsuudha. Nutis warruma kaleessa qabsoo kana itti cichanii qabsoo kana argitee faaruudhaan illee nu dhageessisaa turan waan kana dhaalaa deemne. Sanaaf isaanillee galata guddaan duraa qabu jechuun barbaada gamanuma. Dhugaadha. Artistoonni biyya keessa jiranis gahee guddaa ba'aa jiru. Isaanillee walleedhaan uummata kakaasuu keessatti waan hedduu kan isaan gumaachanii. Baay'ee gaariidha. Isaan wajjinis hariiroo tolfachuun, isaan wajjinis wal quba qabaachuun barbaachisaadha. Mee yoo hin danda'ee fi sirba kee sana kan haaraa kana fiduun ayyaalaa. Dhumarratti safeeruu dandeessa. Itti fufuu dandeenya. Dhumarratti waan afeeruu dandeessuu fi egaa walleen hedduudha. Baay'eedha kan jiranii. Wanni hawaasa keenya hin dhagahin jiru, hedduun hin jiru yoo wallee haaraa kana ta'e malee. No, argadheeran si'aatan fufagaan. Haa ta'u fayyaa ta'u.
jajjabeessine sirna baafadhee maniin cabsine kaayyoo ganamaa itti fareegi lubbuu gaggaanii biyya keegi hin cabu beeki kaayyoo ganamaa ibsadhu eegi hin cabu beeka yeroo figarree sirni jeega abaa jechuu sirna keessanii obsa uummataa yoo dhageessanii tursaa kumaa leenca daggala diina kuffisee alchisaa galee. Hayyuu fi beekaa ni gamna horree hayyoo jaallanii warra jijjiirree dhaloota qubee yeroo fi galeen falmachaa jira cimsateerree abaa jechuu sirna keessanii obsa uummataa yoo dhageessanii tursaa kumaa leenca daggala diina kuffisee sagale abaa jechuu sirna keessanii obsa uummataa yoo dhageessanii tursaa kumaa leenca daggala diina kuffisee dhiira laagalee. Jaalan qabsoodhaaf wareega lubbuu yoo isaan kanneen nunni sucubbuu durumaa jirti yaadaan wal dhabuun gaarii migaruu lafee wal jibbuun. Ayyee. Addisu egaan wanni keessummoota hin eegaminis immoo si dudduubaanii qabna. Baga nagaan kanaanis warra faranjootaa kanaanis. Egaa addisu wanni sagantaa keenya gara goolabaatti deemnaa yoo wanti nu hafu wanta hojjette waa bal'aadha. Hagammaatti sirboota 70 ol akkati baastee akkasumas immoo albamii 4 akkas miti. Albamii 4 sirboonni cidhaa albamii tokko beekuudha. Sirboonni waliigalaan albamii tokko jalqabaa fi gumaani jedhu isa lammaffaa fi sadaffaan lamaadha. Afuraffaan albamii cidhaa fi sanaaf wallee gurguddaa wallee cidhaa kan amma gadi dhiisuun jira. Amma agarsiisuu kan deema dhiyeenya kanatti sanaafuu gama YouTube irra deemaa fi wallee haarawaa hedduu jiru albamii gara biraan dhiyootti kan qopheessaa jiru jira. Kilippii wayim biyyatti hojjetamaa jiru illee walleen adda addaadhaan jira yeroo gabaabaa keessatti arguudhaaf keessanii sanaafuu gama YouTube korra yoo deemtanii ni argattu hedduminaanii warra gama YouTube kootti akkaawuntii kootti deemsine baay'ee jiru. Isaaniin amma suuma tokko walitti qabeetii rimiksii godhee galchaa jira tokkoon kanaafuu hedduudha. Sanarraayyuu oli meegaaf tokko taa'ee digaa hundasaayyuu walitti qabuudhaaf yaala. Hedduu galatoomii Addisuu. Egaan hordoftoota keenyaa hagammaatti YouTube channelii Addisuutti subscribe goone taanaan Addisuu Karrayyuu official jedha. YouTube channelii Addisuutti subscribe godha. Sagantaa isaa wallee isaa hordofaa isiniin jedha. Addisuu gaan waamicha Finfinnee News Network kabajjee har'a keessummaa keenya taatee waan nu argamteef hedduu galatoomii. Baay'ee sirboonni kee kan namatti mi'aanii walaloon isaa ergaan isaa sagaleen kee hedduu kan namatti mi'aanii ergaa kan qabanii fi qabsoo Oromootii fi
galaa kan ta'anidha. Hedduu ulfaadhu siin jedha. Yeroo biraa deemnee sagantaa lammaffaa qabannee wajjin itti fufuu dandeenya. Yookaan artistoota kan biraa wajjiniin lama sadiis taatanii dhiyaachuu dandeenya. Hagarraatti egaan har'a aga sa'aatii kanatti waan waliin turteef hedduu galatoomin siin jedha. Hordoftoota keenya isinis waan waliin turtaniif galatoomaan jedha. Addisuudhaaf jaalala keessan waan ibsitanii fi sirba isaatiif jaalala qabdan waan ibsitaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa keenya gara fuulduraa jiru hordofaa isiniin jedha. Sagantaa har'aa asumaan goolabnee jirra. Egaan nagaatti.